yadadha nan yadadha akkamittan irraanfadha isheetti bara sana yeroon kophaa koo ta'ee abdii koos kutadhee karaa hundaan dukkana ariifattee naaf hirmattee iyyata koo naaf dhageesse salphaatti ibsamee hin dhumu Yesuus baay'ee ati na dandeesse. Ariifattee naaf hirmattee iyyata koo naaf dhageesse salphaatti ibsamee hin dhumu Yesuus baay'ee ati na dandeesse. Argeera jaalala kee isa kaan namarraan addaa haalli yoo ulfaate garaa kootu sitti gammada akka namaatiif miti jiraadhee har'aa ga'uun koo garaan koo hin irraanfatu oolmaa kee gaafa rakku yeroon ofiit gunkumuu dhuftee naa hururfatta yeroon dadhabee ta'us kaasuu keetti ana batta amalli kee nan quuqne argeera akkas na jaallattu barri dhufee jijjiirama Yesuus eenyus hin fakkaatu amalli kee nan quuqne argeera akkas na jaallattu barri dhufee jijjiirama Yesuus eenyus hin fakkaatu. Aanan turre fuula namaatti kan jaallatamu akka laalcha namaatti illee natuun barbaadamu hundaa dhiise waa'ee kootii fi abdii kunnaanii gaatameera jedhee boo'ee an karaarraanii abbaa gatamaa barbaadu akki kee tasaa hin argamu eebbifamis leellisaa maqaan kee ajaajamu qomoon qomoota tirkatee lammii faantiin wal dabarsaa harka keetu narraa kaasee waanjoo rakkii naaf abaarsa oolmaatee anaaf ooltee jechaan qindeesseen olii harka koo na qabdeetta
yammutti dhibee falli gargaara guyyaa rakkoo siin irraanfatu garaan koo gammadee buburraaqee sitti boqota keessi koo gargaara guyyaa rakkoo